Akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamtoota hordoftoota jirtuu fi nageenyi waaqaa isinii baay'atu. Hadhaa baayoloojii kutaa 9ffaa boqonnaa 2ffaa isaa characteristics and classification of living organism jedhamu waliin ilaalla. Akkuma boqonnaa 1ffaa keessatti isin ta'initti baayoloojiin saayinsii waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu akkaataa isaan itti wal horan ta'uu danda'a. Akkaataa isaan ittiin socho'an ta'uu danda'a. Bakka laayifii isaaniitii fi amaloota isaanii kan qoratudha jechuudha baayoloojiin. Baayoloojistoonni yookiin warri baayoloojii qoratu kuni waa'ee lubbu qabeeyyii kana qorachuu fi amala lubbu qabeeyyii kana beekuun isaanirra jiraata jechuudha. Kanaafuu boqonnaa kana keessatti amaloota lubbu qabeeyyii akkasumas qoqqoodama lubbu qabeeyyii wajjin ilaallaa jechuudha. Amaloota lubbu qabeeyyii beekuu keessatti lubbu qabeeyyii tokko wanni kun lubbu qabeeyyii yookiin lubbuu dhabeeyyii jechuu fi amaloota lubbu qabeeyyiin guutuu qaban jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanti tokko lubbuu qabeeyyiin tokko yookiin lubbu qabeeyyiin tokko hin socho'a jennee amaloota tokkocha isaan callaa hin socho'a qofa yoo fudhanne fakkeenyaaf namni hin socho'a makiinni illee hin socho'a jechuudha. Garuu makiinni lubbu dhabeeyyii jennee namni lubbu qabeeyyii jennaa jechuudha. Maaliif karakteristiksii tokkocha yookiin amala tokkocha qofa fudhannee wanni kun lubbu qabeeyyii jechuu waan hin dandeenyee fi dirqama amaloota wantoonni lubbuu qaban hundi isaaniitu wajjin qoodatamu beekuun dirqamaa jechuudha. Qoqqoodicha immoo yoo gara maanii fi kilaasifikeeshinii gaggeeffama yoo jedhame lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jirtu baay'ee akkasumaan bakka gosa tokkocha qorannaa yoo jenne baay'ee nama dhiba. Kanaafuu saayintistoonni akka isaanii salphatuu fi wantoota amala gosa tokko yookiin qaama isaaniitiin ta'uu danda'a, DNA isaaniitiin ta'uu danda'a, warroota walta dhiyaatanii guruuppii tokkotti qoodanii saayintistoonni yookiin baayoloojistoonni akkasitti qoratanii jechuudha. Mee amma waliin characteristics of living things yookiin amala lubbu qabeeyyii wajjin haalaallu jechuudha. Living organisms share fundamental characteristics that distinguish them from non-living things. Kanaafuu wantoonni lubbuu qabanii amaloota gurguddaa amaloota isaan wantoota lubbuu dhabeeyyii irraatii adda baasan qaban jechuudha. Amaloota kana keessaatii yoo hin qabne teete wanni suni lubbuu qabeeyyii miti jechuudha. Akkuma gaafa fakkeenyarra isinii kaasetti makiinonni nuti lubbuu qabeeyyii jenneeniif yookiin konkolaataa tokko wanni lubbu dhabeeyyii jennee fi sababi isaa maali amaloota kana hunda guutee hin danda'u jechuudha. Okay. The first characteristic is cellular organization. All living organisms consist of one or more cells. Tokkoffaani cellular organization jechuudha. Maali wantoonni lubbuu qaban hundinuu seelii irraatii hojjetaman. Kanaafuu wanti tokko yoo seelii irraa hojjetamne teete lubbu qabeeyyii miti jechuudha. Kuni baayoloojistoota qarqara jechuudha. Amala kana beekuun baay'ee baayoloojistootaa fi baay'ee fayyadaadha jechuudha. Lubbu qabeeyyii jennee wantoota tokko qooduu fi dirqama seelii irraatii. Seelii tokko ta'uu danda'a kanneen akka bakteeriyaa, seelii baay'ee irraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhala namaa yoo fudhanne, muka yoo fudhanne, maltii seelulaar jedhaman jechuudha. Warri seelii tokko qabu immoo yuunii seelulaar jedhaman jechuudha. The second is energy requirement. Anniisaa barbaadan wantoonni lubbuu qaban kun jechuudha. Anniisaa barbaachisa isaani. Kanaafuu anniisaa kana eessaa argatanii warri tokko tokko kanneen akka algaayii akkasumas plants adeemsa footosenteesisii jedhamuun soorata isaa hin qopheeffatanii warri kuni autotrophs jedhamu. Autotrophs warra soorata mataa isaanii ofiin qopheeffatan jechuudha. Warri tokko tokko immoo nama dabalatee fangasoota garaagaraa dabalatee bineensota garaagaraa dabalatee warroota biqiltoota irratti hundaa'an jechuudha. Warri sun maal jedhamanii
heterotrophs jedhaman jechuudha. Warroota soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye garuu soorataa fi warroota biraa irratti warri hundaa'u heterotrophs jedhamuun qoodaman jechuudha. Amalli inni sadaffaan response to stimuli. Wantoota naannoo isaanii jiru tokkoo fi deebii laachuu jechuudha yookiin deebii kennuu jechuudha. Organisms detect environmental changes and respond to them. Akka jijjiirama naannoo keenya jiru irratti hundoofnee deebii nuti kenninu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tempereechar ol ka'aa ta'e yookiin yoo ho'i baay'ee guddaa ta'e dafqu. Yoo wanti qara qagaru nama mure yookiin yoo wanti nama gubu tokko qubaan tuqanii quba fi irraa fudhachuu. Akkasumas biqiltootaaf lama fakkeenyaaf naannoo fooddaatti dhaabamanii achi karaa alaa gara fooddaa achi latu. Wanni akkanaa kun wantoota naannoo isaanii jiranuu fi lubbu qabeeyyiin deebii kennan jechuudha. Wantoonni kun amaloota lubbu qabeeyyiiti jechuudha. Yoo wantoota naannoo isaaniitii fi deebiin kennine ta'e wanni kun lubbu qabeeyyii miti jechuudha. Konkolaataan qafaatti wanta aadachaan wanta naannoo isaa jiruu fi deebii kennuu hin danda'u jechuudha. Yoo cabsiteen caba malee waan hin booyu seensii homaa jechuun homaa miira deebisuu qabu jechuudha. Ifaa miti. Inni afuraffaan growth. Wantoonni tokko lubbu qabeeyyii jedhamuu fi guddachuu qaba jechuudha. Waan guddatee danda'u ta'uu qaba. Fakkeenyaaf dhalli namaa biqiltuu hin beektanii hin guddata. Guddachuu jechuun it is the permanent increase in size or in mass. Akka ulfaatinaan ta'uu danda'a. Saayizii isaatiin yookiin haga isaatiin guddachuu ta'uu danda'a. Dabaluudha jechuudha. Permanent yoo jedhamu isaa baqaatee duuba deebii hin qabne. Fakkeenyaaf namni tokko eega guddatee meetira 1.7 ta'uu danda'a, 1.5 ta'uu danda'a. Haga ta'e haa ta'uu fedhe meetira 2 haa ta'u eega guddateen duuba meetira sanii diqqaatee hin danda'u jechuudha. Mukiin akkuma sanii guddina guddatu kana mulumaa guddata malee waan keessa gadi deebi'uu hin qabu jechuudha. Wanti tokko yoo guddatee hin dandeenye ta'e lubbu qabeeyyii jedhamuu hin danda'u jechuudha. Inni shanaffaan immoo reproduction. Wantoonni tokko lubbu qabeeyyii jedhamuu fi wal horuu danda'uu qaban jechuudha. This is the production of new individuals. Dhaloota haaraa kennuu jechuudha. Wal hormaata jechuun sababni inni barbaachisee fi sanyii biraa kennuu jechuudha. Yoo sanyii biraa kennuu hin dandeenye ta'e lubbu qabeeyyii miti jechuudha. Makiinaan sanyii biraa kennuu danda'a? Kennuu hin danda'u jechuudha. The other is excretion. Wantoota xuraawaa gara alaatti baasu. By the way, addee tanatti kan dogoggorre. Excretionii fi digestionii tokko miti. Digestion. Inneen kunii fi excretioniin tokko miti. Digestioniin metabolic waste yookiin xuraawaa metabolawaa miti. Jechuun amma fakkeenyaaf digestionii yeroo jennu namni tokko eega soorata nyaateen duuba soorati suni bifa udaaniitiin ta'ee alabbaa. Inneen kuni xuraawaa qaama namaa keessaa bahu jedhamu. Afaan baayoloojiitiin jechuudha. Yookiin afaan saayinsiitiin xuraawaa jedhamu. Xuraawaa kan jedhamu isa seelii keessaa bahu. Isa seelii keessaa bahu eega seelii itti fayyadameen duuba isa seelii keessaa bahutti xuraawaa jedhama jechuudha. Kanaafuu inni achi keessaa bahu kanneen akka fakkeenyaaf amma bifa dafqaatiin qalabbaan jira, bifa fincaaniitiin qalabbaan jira. Kana jechuun eenyufaa jechuun yuuriyaan jira, sombaan kabaan jira, kaarboon daayoksayidii warroonni gara seelii seenanii ba'an kuni maal jedhaman jechuun excretion jedhama jechuudha. Adeemsi isaan alatti ittiin ba'an jechuudha. Usaan sasaayinusanii. Okay. Inni torbaffaan ordered complexity.
highly organized biological structure. Bakka complexity qaba jechuudha. Kana jechuun level of organization qaba. Cell, tissue, organ system, organism jedhee waan ordered ta'e yookiin waan qindeeffamee waan toora galfameeru qaba jechuudha. Inni biraa immoo as keessatti ibsamee hin jirre muuvimentiidha. Sochii taasisuu. Okay? Sochii taasisuu. Sochiin bakka lamatti taasifama. Yookiin sochiin gosa lama taasifama. Tokkoffaa qaamuma hundumaanuu ka'anii socho'uu fi dhaabbataa ta'anii bakkuma jiran sanitti kutaa isaanii yookiin paartiin teeka isaanii socho'uu jechuudha. Fakkeenyaaf biqiltoota fudhannee akka bineensotaa bakka tokko gara bakka tokko hin deeman. Bakkuma dhaabbatan sanitti sochii taasisanii jechuudha. Bineensota garuu yoo fudhannee qaama isaanii hundaanii socho'anii bakka tokko irraa gara bakka tokko biraa fagaatanii deemuu danda'an jechuudha. Yoo socho'uu hin dandeenye ta'e maal jenneen hin dandeenyu amma jechuudha. Lubbu qabeeyyii jenneen hin dandeenyu jechuudha. By the way, yoo akkana jennu baakteeriyaan tokko tokko jiru. Ka namootaalii ta'an fakkeenyaaf rikeesiyaa warroonni jedhaman tokko bakka tokko irraa gara bakka tokko socho'anii hin danda'an. Garuu paartii qaama isaanii sanii sochii xiqqaatu illee taasisanii jechuudha. Inni biraa immoo homoistaasis jechuudha. Homoistaasis jechuun maintenance of relatively stable internal conditions. Maanii keessa keenya istabilii gochuu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf qaamni keenya kuni tempereechar isaa meeqa? Normaalii 37 miti. Garuu dhalli namaa gaafa tempereechar isaa bakka digirii 25 illee dhaqee tempereechar isaa qaama ammallee 37. Gaafa gara samaraa dhaqellee gaafa gara gammoojjiilee dhaqellee tempereechar isaa ammallee 37 jechuudha. Tempereechara qaamaa yookiin bakka haala keessa isaa haala keessaa yeroo jedhu tempereechara ta'uu danda'a, pH ta'uu danda'a, chemical composition ta'uu danda'a. Isa stable ta'e yookiin isa tasgabbaawaa qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf hemostaasisii kan akkamiin eegatanii yoo wantoota marzii qaban fakkeenyaaf nyaanne tiruun keenya gara niwutiraalaatti goote toksisiitii isaa irraa balleessite yookiin summii isaa irraa balleessite gara alaa baasu. Ammallee noormaali jechuu qaama keenya. Gaafa tempereechari akka malee ol ka'e yookiin gaafa akka malee ho'ine dafqu. Yoo dafqinu tempereechara qaama keenyaa bakkuma akka inni bakkaa fi gadi lakkifne taasisaa jirra jechuudha. Sababi namni dafquuf, sababi namni yeroo booddee gogaan isaa wanta shuntuurratuu fi heemoostaasisii qaama keenyaa eeguuf jechuudha. Okay. Egaa amaloota lubbu qabeeyyii qorannee amma immoo qajeelfamoota isaan ittiin qoodnuun wajjin laalla. Principle of classification. Okay. Classification groups organism according to similarities and differences. Gaafa classification jennu organismoota wal fakkeenyaa fi garaagarummaa isaanii irratti hundoonnee garee gareetti qoodu jechuudha. Useful characteristics include cell structures, body organizations, nutrition, reproduction. Yeroo qoonnu kana keessatti amaloonni isaanii kan qarqaranu kanneen akka qaama yookiin boca seelii isaanii, body organization isaanii, nutritionii yookiin soorata isaanii irraa hundaa'anii, autotrophis immoo
heterotroofisii warra mataa ofiitiin qopheeffatan immoo warra mataa ofiitiin qopheeffatanii hin dandeenye jennee akkasumas reproduction sexual reproduction immoo asexual reproduction jennee addaanii qooduu fi amaloota kana fayyadamna. Modern classification also considers evolutionary relationships. እና classification ammayyaa evolutionary relationships illee hin ilaalaa jechuudha. Kana jechuun evolutionary relationship jechuun eessaa akka dhufan fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo dubbatamu nami jaldeessarraa dhufee, nami hantuutarraa dhufee, nami dursaree ture. Baqa wanti tokko adda inni dur ture yaadota isaaniillee fudhatanii classify gochuu yookiin qooduun hin danda'ama jechuudha. The aim is to organize organisms into meaningful groups. Kaayyoon classificationii organizimoota garee hiika qabeessatti yookiin garee nami duudiin hubatee danda'utti qooduudha jechuudha. Taxonomic hierarchies. Taxonomy, by the way, taxonomy damee biology keessaati isa tokko. This is the branch of the biology which deals about the identification, naming and classification of the organisms. Maani organizimoota tokkoffaa adda baasu. Maani adda baasa? Amala isaatiin, cell structure isaatiin, wal hormaata isaa irratti hundaa'ee adda baasee eega adda baaseen booda maqaatti baasaa. Eega maqaatti baaseen booda yoona classify godha jechuudha. Okay, taxonomiin hiikni isaa maal jedheera? Damee baayoloojii ta'ee isa organizimoota adda baasuuf, moggaasuuf akkasumas qooduuf gargaaru jechuudha. Saayinsii waa'ee adda baasichaa, moggaasichaa fi qoodichaa qoratu jechuudha taxonomiin. Okay, taxonomii kana keessatti yookiin organizimoota qooda keessatti saayintistoonni garaagaraa qooda taphataniiru. Isaanis Aristootel. Saayintistoonni kanneen akka Aristootelii used observable characteristics but his system grouped unrelated organisms with their superficial similarities. Aristootel kuni by the way saayintistii baay'ee beekamaa wantoota baay'ee keessatti hirmaateera. Lubbu qabeeyyii gaafa qooduun akkan qoodee haala isaanii ilaalee yookiin qaama isaanii kana ilaalee qoodee jechuudha. Akkasumas yeroo qoodu kana warroota hariiroo baay'ee wal tanqanne fakkeenyaaf yoo warroon nama fakkeenyaa baallee qabu jiru. Fakkeenyaaf tittisaa fi lukkuu yookiin allaattii yoo fudhanne wal fakkaatanii faayidaa gosa tokkootii fayyadamanii garuu qaamni isaanii wanni inni irraa hojjete waan gara garaati jechuudha. Kanaafuu inni ala laaluu qofaanii bineensota ala jiraatanuu fi bineensota bishaan keessa jiraatan jechuun akkasumas biqiltoota jedhee qoodee jechuudha. Aristootel kuni dhumarra yaa'u yeroo beekumsi guddatu fudhatama arganne. Inni biraa immoo baay'ee damsaa akka ta'e namicha kana jechuudha. Carolus Linnaeus introduced an organized ranked hierarchies. Bakka namichi kuni the father of taxonomy or the father of classification jedhama jechuudha. Nami sirriitti organizimoota qoodee namicha kanaa jechuudha. Isaa qoodee main ranks, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Maani organizimoonni kuni gaafa qoratu doomeeniin isaan maal baay'ee doomeen jechuun baay'ee guruppii guddaa jechuudha. Akka achi gara deemuun fakkeenyaaf
warrooti doomeenii kana keessatti argamanuu wasaj orgaanizimoonni moodernitti doomeenii amma bifa ammayyaawaatiin doomeenii kanaan qoodama. Bakka sadi qofaaf qoodaman yookiin baakteeriyaa yookiin arkee yookiin yuukaariyaa jechuudha. Addee kana keessa ammoo orgaanizimoota baay'ee jira jechuudha. Kingdom gara kingdom yoo dhufu xiqqoo kanarra xiqqaa jechuudha. Orgaanizimoonni addee kana keessatti. Isa kana keessaati doomeenii kana keessa sadan keessaati tokko fudhannee kingdomii isaa qorataa jammarraa jechuudha. Gaafa gara kingdomii dhumnu baay'ee namichi Kaaroolas Liines jedhamu kuni orgaanizimoota kilaasii yookiin kingdomii lama qoode. Kingdomii lama qoode. Kingdomii yeroo jennu hangafa doomeenii keessa tokkocha fudhannee seennaa. Kingdomii yoo dhumnu kingdomii keessaatii tokkocha fudhannaa jechuudha ammallee. Lakkoofsi isaanii amma maal ta'aa adeemaa jira jechuudha xiqqaataa deema. Jedhee jiinesii dhufaa. Jiinesii illee irraa gara ispeesheesii dhufa. Ispeesheesii. Achiin duuba ispeesheesii irraatii inni dhumaa tokkochi irra gaanumaanii istireensi jedhama jechuudha. Istireensi baqa. Isa san malee inni kun tokkocha dhumarra irra geenyu jechuudha. Akkuma nama gaafatan fakkeenyaaf ani yoo warra Ameerikaana gaafatanii maal jedhee hima? Afrikaa jedhee hima. Yoo warra Afrikaana gaafate Itoophiyaa jedhee hima. Yoo warri Itoophiyaa na gaafate Oromoo jedhee hima. Yoo warri Oromoo na gaafate Gujii jedhee hima. Akka sanyiin deemee gara warraa dhufan ebeluu jedhama. Ebeluu jedhama. Maqaan kiyya akka istireenii kanaati jechuudha. Gosa gaafachuun jira. Baallii gaafatuun jira. Dhaqee inni kun xiqqaataa deemaa jechuudha. Gaafa Afrikaa jedhu maali baay'ee bal'aa Afrikaa keessa nama baay'ee jira. Afrikaan lafa gaafa gara Itoophiyaa dhufu amma biyyoota baay'ee lakkisee takkatti filadheera takkatti isaan keessallee gaafa seenu gara Oromiyaa dhufa. Gaafa gara Oromiyaa dhufu Oromiyaa kana keessallee baca jira tokkocha fudhadhaa gara Gujii seena. Gujii illee yoo seene bakka sadi qoodama. Yookiin uraagaa jedha yookiin maatti jedha yookiin hokkuu jedha. Gosa kanaan dhattee gara si tokkochaatti deebite jechuudha. Akkuma isaanii aki namichi kun qoodee gosa sanii jechuudha. Akka tokkocha isaa maan ta'uun isaa haga lubbu qabeeyyii tokkocha sanii sirriitti maan ta'uun isaa haga beekan duressi qoratee jechuudha namichi kun. Innaa akka namicha kanaatti kingdamii lamatti jiraadhee dubbatee jechuudha. Garuu waan kingdam, fiilam, kilaas, order, faamilii, jiines, ispeeshas jedhamu kana nami fidee Kaaroolas Liines namicha jedhamu kana jechuudha. Ifaa miti. Each rank is a taxon. Baqa doomeenii fudhanne moo kunillee taxon jedhama kunillee taxon jedhama. Sadarkaaleen kun tokko tokko isaaniitiin taxon jedhama. Bacaa isaa yoo walta fudhanne amma fakkeenyaaf warra sadiin kana yoo walta fudhanne taxaa jenna jechuudha. Tokkocha fudhanne taxon jenna. Purpose of the taxonomic hierarchy to organize biodiversity and make organisms easier to identify, compare and study. Maani faayidaan orgaanizimoota akkana tooraan kingdamii qoonnee fiilamitti, kilaasitti, orderitti, faamilii kam, jiinesii kam, ispeesheesii kam jennee akka qoonnu faayidaan isaa maalidha? Orgaanizimoota adda baafachuuf, wajjin madaaluuf, akkasumas qorachuu fi akka salphatuufiif jechuudha. Baayoloojistoonni wanni waan kana godhaniif. Relevance of the classification. Barbaachisummaa classification. Classification organizes biodiversity into manageable groups. Biodiversity gruupitti qoodu. Biodiversity jechuun orgaanizimoota garaagaraa wantoota lubbuu qabanu genetic diversity jira, structural diversity jira. Bakka garaagarummaa wantoota qaban fakkeenyaaf biqiltoota yoo fudhanne wantoota lubbuu qaban ta'ee garaagarummaa warra qaban kana gara guruupiitti qoodu jechuudha. Warra biqiltoota ta'anii biqiltoota qofa jedhanii, warra bineensota ta'anii bineensota qofa jedhanii, warra baakteeriyaa ta'an baakteeriyaa qofa jedhanii guruupii warra fangasii ta'e warra
pirootozoaa ta'ee gara guruppii isaan qooduu fi qarqaraa jechuudha. It makes organisms easier to study, compare and study. Barbaachisummaan classification yookiin qoqqoodinsaa orgaanizimoota akka salphumatti addaan baay'ee wajjin madaallee qorannuu fi nu taasisaa jechuudha. Scientific name provides common language for scientists. Inna maqaa baay'ee taaksonomii keessatti maa isin jedheera. Identification, naming and classification jedheera. Gaafa maqaatti moggaannu kana maqaa saayintistoonni hundi beektuun moggaasu jechuudha. Sababi isaa maaliif afaan garaagaraatiin bineensonni maqaa garaagaraa qaban. Fakkeenyaaf harree yoo fudhanne Oromiffaa harree jennaan, Ingiliffaan doongi jennaan, Sidaamiffaa harrechoo jennaan, gaafa gara Amaarinyaa dhufne ahiyyaa jennaan jechuudha. Maqaan kun hin ta'u. Muka yoo fudhanne muka jenna, Amaariffaan inca jedhanii, Ingiliffaan tirii jedhanii waan garaagaraati. Kanaafuu inni kun afaan hundaaf koomanii ta'ee waan hin dandeenyee fi saayintistoonni maqaa namni biyya kamuu jiraatu hubatuun yaaman jechuudha. Fakkeenyaaf nama kan jedhamu kana afaan saayinsawaatiin Homo sapiens jennaan jechuudha. Namni Ameerikaa jirullee Homo sapiens jedha, kan Itoophiyaa jirullee Homo sapiens jedha, maqaa saayinsawaati jechuudha kun. Ifamuti classification is useful in agriculture, medicine, biodiversity research and conservation. Classificationin qonna keessatti ta'uu danda'a, fayyaa keessatti ta'uu danda'a, akkasumas biodiversity qorachuu keessatti ta'uu danda'a, akkasumas biodiversity kunuunsuu keessatti classificationin baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif warroota temperature olaanaa barbaadan jiranii, fakkeenyaaf gaafa kunuunsina jennu warroota temperature gadi aanaa barbaadan jiranii, isaan kunuunsichallee fi isaan garee gareen qooduun dirqamaa jechuudha.